Ashama harka fuudhee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi koo sinaa qaqqabu sinin jecha hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessaanuu baga nagaa taatanii baga jiraatanii ani nagaa kiyyan jira warri subscribe gootanii iddoo takka isin jaaladha iddoo takka isin kabaja warri subscribe naaf hin goone subscribe akka gootanii namadii dhaabbattanii akka maatii naaf taatanii kabajaan isin gaafadha. Har'as immoo viidiyoo biraatii walitti deebineerra. Garuu tuyyummoo dhiifama isinirraa tureera isinirraa badeera. Sababni irraa badeefis waan manatti mijachuu dideefi samuuna xiqqoona dhukkubee sababuma sanirraa kan ka'e irraa badee namni hoggaaf jaalatee malee hoggaaf jibbe waan hojjechuun namatti hin tolu. Kanumaaf irraa badee dhiifama isiniin jecha kanatti aansee viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra har'a. Innis maalinni dhaamsa wayii isinii qaba yookaan immoo akka gorsaatitti waan narra ga'e yookiin waan ofii kiyya argirraa kan ka'e waan xiqqoo isinii dabarsuu barbaada. Innis maalinni gara viidiyootti gara yaada kiyyaatitti yoo deebi'u yeroo maraa nuti dubartoonni mana madaamii jirru yeroo walagarri warri ollaa jirru afaan walii beenu. Ollaa walii warri jiru yaani sarraatanyyoonni jechuudha yeroo walagarri yaada keenya wal jijjiirraa jechuudha. Waan keessa jirru akkaataatti hojjennu madaamiin maal akka baqa yaani waan hedduu waliin haasofnaa jechuudha. Damooza keenyarraan qabee maalirraan qabee si hammamtu si kaffalamaa si maali madaamiin maal si gootii maal jettiin baqa waa'ee keenyarraa kaasee haga waa'ee madaamititti ijoolleen waliin haasofnaa jechuudha. Ijoolleen wal agarru yaani ollaa keessa nama fakkeenyaaf ani akka kootti safara kana ijoollee baay'ee jira ijoollee baay'eedhaan walitti dhufa jechuudha. Akka kootti akka kiyyarraa kaasee isinitti muufanan sababa isa irraa namni hoggaa wal bira ga'e yaada ofii naasa'a yaada keessa darbillee walitti haasa'a waan keessa jirullee walitti haasa'a namni walitti haasa'u waanuma jiruusi waan hin hafnes jechuudha. Kanarraan kan ka'e gaafa fakkeenyaaf sarraatanyaan tokkichi haa dhufu si maddiitti jechuudha. Ollaa kee maddiitti sarraatanyaan addisiin gaafa dhufu wal agartuu wal bartuu damoosni kee akkami hammamii ati hoggaa kam as turtee hammam teessee akkami madaamini amalli ishee akkamii mana waliin haasofne. Gaafa waliin haasoftu sanii hoo ati har'a dhuftee reefu dhuftee hammamiin damooza walii galtanii dhuftanii kamiini waliin haasofne. Hoggaan manaas tureera amma mana naa kaffalaati jirti jettee taasofte yookaan immoo jedhee taasa. Akka kootti kiyyarraa ka'ee isin taasaa jechuudha. Gaafa nananii kan kiyya sana ittaasa'e kan kiyya yaada kiyya sana waa'ee madaamii ittaasa'e damooza ammanaan naa kaffalti waan akkanaati jedhee gaafa ittaasa'e sanii immoo kan kiyyaa gadii kan kaffalamu yoo ta'e jechuudha. Kan kiyyaa sanii damooza kiyyaa sanii gadi kan kaffalamuuf yoo ta'e damooza gaafachuu naa dabalii hojiin kee guddaadha naa dabalii gaafa damooza walitti haasa'anii sanii immoo madaamiin maal jettee seete safara kanaa eenyu kan birrii guddaa nyaatu. Jettee gaafa hin jedhan kana yaani ofumarraa kaasee gaafa gaafattu maal abaluuni damooza ammanaan naa kaffalti jette abaluun akkana jette damooza ammanaan naa kaffalti jettee gaafa madaami isheetti dubbattu madaami sun immoo maal godhi isaan gwaaddanyaadha ollaadha waan ta'eef ati sarraatanyaa ta'eeti birrii hammamii kaffalta akkanatti sarraatanyaa ta'e birrii na gaafatte ati hammam kaffaltaaf jette hammam ettee gaafattu sun immoo madaamin sun immoo maal gooti sanitti gaafa himtu ammanan kaffalaa fi waanuma jiru sanitti himti waan ani sarraatanyaatti hime sana sun immoo sanitti himti jechuudha. Dubbii walitti hin dhufneere gaafa dubbii ammana naa kaffalti jettee dhugumaa jettee gaafa sun gaafattu eeyyen gaafa jettuun tiyyatuun immoo jechuudha dubbii walitti dhufu. Amma sun immoo maal jetti ani birrii kuma bichaan kaffalaa fi ati akkamitti birrii hammanaa kaffaltaa fi safara kana hundumtuu ammana kaffalaaf ati birrii baay'ee kaffaltaafi ati yoo ammana kaffaltee nu akkam goone sarraatanyaan hin taa'u walitti hima waan ta'eef maaliif akkana gootaati jettee amma madaamiti sanitti dubbatti jechuudha. Gaafa kana anarra dhiibbaa ga'u sana laala. Sinii gala kan duraan waa hunda naaf gootu
waan sanitti hime saniif osoo mistira kiyya dhofkadhee osoo nan mistira kiyya namittuu akka fedheettis gaarittis buluu yaraattis buluu osoon ofumatti qabadhee too dhofkadhee rakkinni narraan ga'u jechuudha. Laa rakkinni hamma narra ga'u sana laala. Yookaan immoo rakkinni sirra ga'u sana laala. Osoo ani amma fakkeenyaaf waan gwaadanyaan tiyyanatti himte sana dhiisee yoon gaafachuus barbaade of ta'ee gaafadha malee waan namni sunnatti hime sana gaafan dhaqee gaafadhu abbaa saniifis dhiibbaa anaafis dhiibbaa. Saniifis hin dabalamu anarrattis immoo dhiibbaa ga'a. Maaliif jennaan kan kiyya sunis sababa kanarraan kan ka'e amala badaa baratti jechuudha. Kan koo sunis amala badaa baratta amala ormaa sana baratti jechuudha. Namoonni tokko madaamonni tokko yaani haramanii jira. Tokko immoo nama gaarii jira. Sinii galee osoo nan mistira kiyya sana baasuu baadhee kan amala gadhee sana jalaan barattu jechuudha. Anatu madaamitiya amala gadhee barsiisee jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna seetan? Warri kana dura mistira keessa namatti himan hin himatina. 2,000 siyaa kaffalamu, 500 siyaa kaffalamu, 1,000 siyaa kaffalamu zimma dhiitaan. Hin himatiin gwaaddanyaadha jette. Dhugaan sinin jedha. Ana waan narra ga'ee fanan. Lammaffaa warri immoo isinitti himamee jechuudha. Dhaxxanii madaamii keessan akkana nu godhi akkas jettanii warri gaafattanii of ta'a gaafadha. Waa'ee namaa gadi hin fuudhina. Maaloo akalee maaloo sarraatanyaan akalee akkana ana maaliif akkana naan goone ana maaliif kana naan goone jettee hin gaafatin. Of ta'i gaafadhu ofii keeti. Gaafa sarraatanyaata kamiif mana godha sarra akaleedha kookino akkana godha mana ana maal la galchi jedhin. Sila shii maal la galchi ana ofii kiyyaa fi malee sila abaluu sani jettee naasayin. Hundi keessanuu jechuudha. Kanarraa of eegayi siniin jechuu barbaade. Ana akka kootti waan narra ga'e. Mucaa wayii jechuudha gwaaddanyaa saba kooti dhiiga kootiidha erga dhuftee amma ji'a 5 immoo maali bakka kana jechuudha. Annaa waliin haasofnee manaamana manichi guddaadha. Na birrii kan dhuftee birrii 1000 san dura waggaa 2 hojjettee mana jijjiirratte. Osoo manaan biraa jijjiirrachuu baatee manuma san taa'e birrii sii dabalama tureeyyuu akkanumaan jijjiirratte jedhee na yaaduma itti haasa'e. Birrii sii dabalama. Ammas immoo gana waggaa tokkoon kanaan hojjetu malee isaan birrii hin dabalanii. Amala arabaa akkana jedhee taasa'e. Innaa kan kootis immoo taasa'e. Gaafa amma intalli tun an dhuftee ji'a 5 waa'ee kiyyaa sana itti haasa'uu hin qabdu ture. Yoo gaafachuus baate yoommoo hojjechuus hin barbaadu hojiin guddaadha. Yoo birrii naa dabaltan jetteen malee jetteenis ofiishiitiif jettiin malee waa'ee kiyyaa sana gadi fuudhuu hin qabdu. Safarri kun fakkeenya waan gaaddanyaa shifrashii ta'e malee anaaf amma naa kaffal safarri kun namni beeku hin jiru. Birrii kiyya anaaf damooza kiyya amma naa kaffalam namni beeku hin jiru. Ishiinis hin himtu anis hin himu. Sinii galee anis namatti hin himadhu. Rabbiin na qalaqalee gaafsa nama hidheetanii taasise yaani dhiiga kooti saba kooti hidhee taasise malee itti naasa'u ture. Annaa maal gooti birrii naa dabalta malee akalee dhakinoo ammana dabalamaa fi ammanaan hojjechaati jirtee gaafa gaafattu dheengadda jechuudha. Dhuftee sun immoo hammami dhuguma hammana kaffaltaa fi ati almaazii dhuguma hammana kaffaltaa fi jettee neetii gaafatte. Ana madaamumatti jeetu natti mee dhugaa rabbiin siniin jedha. Akkana naan jette abaluuni madaamin abaluu akkana naan jette jettee yaani madaamumatti jeetu natti mee jechuudha. Dhugaa waan dhugaa jiru sinitti maati jira dhugaa. Annaa ati abaluutti nimteeyyuu dhugumatti himteeyyuu abaluutti damooza kee dhugumatti himteeyyuu naan jette. Amma kaannan sobamoo itti nimne jechuutti birrichi dhugum. Mee eessa tana garamitti dhimbii baka. Mooniitiin turraadduudha nagar. Ani dhugumatti mee dhugumatti oduma haasofna haasaa keessatti mee. Ani mootti mti seenee dheetuun saxxa. Ennaa akkana naan jette akkamti birrii ammanaa kaffalta jettee natti dubbatte nuyi birrii ammanaa kaffalaaf birrii 1000 kaffalaaf 1000 dhufte birriin 1000 kunu guddaadha jettee natti dubbatte dheengadda kanaaf dhufte jettee kana naante akkattiin tana addade odoo agartaniin sin jedha mataa kee ananni taase yaada taase malee deemte waa'ee kee jarra taase hin jenne. Mee amma kamaalaa fakkaatu amma niitiin tun amma fakkeenyaaf garaaf nyaatti si galee safara kana namni kaffalamuuf hin jiru birraa ammanaa si bichaatu kaffalaaf akkamitti akkana kaffaltaaf jedhanii akkatti dubbatan ani nan beeka. Garuutu yoo ana maan naan jette anaani birriin ammanaa maal guddaadha ana bira waggaa ammanaa turte. Kanaaf addisii miti kanaaf daballeef jettee hin jedheeni naan jette anaan immoo waan malee waan hamaatti deebise yookiin naan aaree naan jettu ka.
Anna baay'eetu kunatti dhaga'ame siniin jechuu fanani warri mistira keessa walitti himatanii mistira keessa wal jalaa hin baasina. Yoo waan tokko ofii keessa madaami keessan gaafachuu barbaadan of ta'aa gaafadhaa malee waa'ee maqaa namaa dhooftanii maqaa sarraatinyaa namaa dhooftanii maqaa madaamii dhooftanii hin gaafatinaayi. Siniifis gaarii miti. Abbaa saniifis gaarii miti. Kanaaf ofittis karra cuftanii namattis karra hin cufina. Kanaaf waan tokko namarratti agartan. Yoo jalabii uummata illee irraa jirti madaamin addisii bittee fi anaanaaf hin binne madaamin jettanii dhaxxanii madaamii teessanii ijaan baasinaayi. Of taawaa hundumaa gaafadhaa. Of taatanii yoo gaafattan jarrillee sin jaalata malee akka akalee sanitti gaafattan isaaniyyuu sin jibban. Kanaaf mistira walii wal jalaa hin baasinaa sinin jechuu barbaada. Kanatti aansee immoo yaada lammataa warroonni YouTube channel barachaa jirtan shamarran keenya dubartoonni keenya hedduminaan gara YouTube channel itti dhufaa jirra. Isa san immoo maatiin qabnu nama nu hordofu hin qabnu nama subscribe nuuf godhu hin qabnu yoo warra gurguddaa maaloo share nu godhaa maatii nuuf ta'a jenneeni keessan gaafanne namni garagaree nu laalu hin jiru jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna seetan sisteema tokko sinitti jara kadhachuu dhiisatu yoo boruuf iftaan nama hin taane jettan yoo kan jenne ofii keenyaafu ijoolleen amma irra caalan jechuudha. Namoonni mana 200 jiranii 300 400 500 nama 20 nama 10 narreef banachaati jiran ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 jiran ijoolleen baay'ee jira nutuyyuu mileen. Kanaaf nuti wal barbaanne wal maddii haa dhaabbannu. Hanjaraa sana hin dharrayina hanjaraa hin kadhatinaayi. Jara hin kadhatina. Share nu godhetanii hin kadhatina. Isaan garagaranii silaalana. Sigale way uffannaa kee silaalanii wayati viidiyoo waraabutti reefuu dhuftee viidiyoo sirriitti waraabdu bakka way uffannaa kee silaalan namni garagaree silaalu hin jiru. Gaafa nama taati malee namni fakkeenyaaf namni gaafa si jaalatu gaafa kiisha keessa waa qabdee malee qabaattee malee gaafa waa dhabdee akkas hin jaalanne beeta. Kanaaf gaafa ati ol guddattee xiqqoo ol jettee si jaalatanu malee har'a namni zeeroo irraa kaasee si jaalatu hin jiru. Uffannaa kee laalaa jecha kee laalaa bifa kee laalaa akaakonni kee laalaa isaan kana si laalanu malee sheerii siin godhan laayikii siin godhan homaa siin godhan. Kanaaf maal godhuu qabna seetan warri amma addisii reef banachaa jirtan kun wal barbaannee nuumti wal maddii hoo dhaabbanne ji'a tokko keessatti bakka yaanne ga'uu dandeenya. Kanaaf jara kadhachuu jara dharra'uu osoo dhaanoo kana ta'e maaloo abaloo kottanii jala deemtanii hin kadhatina. Sinii gala. Kanaaf warra YouTube channel xiqqoo reefurra jiru barbaanne wal barbaanne nuumti wal barbaanne guddachuu dandeenya haala sanirratti hojjedhaa malee jara kadhachuu si'aati 24 isaa sagaduun homaa bu'aa nuuf hin qabu. Garuutu yoo of taane hojjenne bakki hin geenye hin jiru. Mana madaamii kana cakkannee hojjennaa miikkana cakkannee hojjenna bar. Nusaa fayyadu baatu. Xiiqii dhaafu jechuudha. Nusaa fayyadu baatu. Omaas nu haa godhu waan waa godhu baatu. Kanaaf nuti yoo wal taane guddachuu dandeenya. Nuti wal barbaanne wala haa guddisnu. Jara kadhaa jara si'aati 24 galgalas ganamas messengerin irratti barreessine maal jenne maal isaan hin jechuurra ofii keenya yoo wal taane bakka hunda ga'uu ni dandeenya. Nuumti wal maddii haa dhaabbannu sin hin jedhaa. Yeroo subscribe fakkeenyaaf ani nama tokko nan subscribe godheef jechuudha nama YouTube ni isaa xiqqoo ta'e reefu banatee tokko argee yoon subscribe godhe commentii jalatti barreessaaf viidiyoo isaa san jalatti commentii san barreessaaf si gala. Yoon commentii osoo barreesse subscribe godhee fi darbe eenyu akka subscribe isaaf godhe sana beekee naaf hin deebisu waan ta'eef commentii jalatti barreessa. Abbaa san jalatti gadi bu'aatoo commentii barreessa. Commentii san jalaan dhaqee immoo siifis maatii siif ta'a jechuudha. Anaafis bu'aa siifis bu'aadha jechuudha. Annaa akka sanitti wal barbaannee nama walaa guddisnu nama haa taanu bakka namni ga'e haa geenyuun siniin jedhaa. Yoo sinitti tole asumaan warri viidiyoo kiyya agartan like godhaa tokkoffaa immoo like tuquu hin irraanfatina. Mee fakkeenyaaf maatii yoo taate booddeellee yoo viidiyoon sun hojjete sirratti hojjetu like yoo goote maa rakkina hin qabu. Nama biraatitu argaa jechuudha. Namni 20 namni 10 namni 5 namni 6 namni 2 yoo arge lamaan sun like tuqe namni biraa immoo
kan maatii ta'uu namaaf barbaadu maatii namaaf ta'a laayikii tuquun irraafatinaan siniin jedha yeroo subscribe gootan laayikii tuquun irraafatinaa viidiyoo hundi keessa warri maatii kiyyaas taatanii warri naa ta'uus barbaadanii laayikii tuqaan siniin jedha anlee haaluma sanis maddii dhaabbadhaa sinis na maddii dhaabbannaa ni guddannaa bakka yaadne ni geenya jabaadhaan siniin jedha rabbisi waliin haa ta'u jajjabaadhaa abdiin kutatinaan siniin jedha waan jammaran tokko abdii kutachuu baatanii yoo itti cakkanane bakkumti hin geenye hin jiru wanni hin argannes hin jiru annaa kanaafuu janaajif jabaadhaan siniin jedha annis hin maddiin jira isinis akkana maddii jiraatan abdii isinirraa qaba galatoomaa baay'ee siniin jedha